Ashama kan jirtu daawwattoota Shimaati Waameel Baachidii har'ammoo viidiyoo bareedaa tokko qabannee isin dhufneerra. Viidiyoon keenya irraa tokko kun immoo waa'ee appilikeeshinii kanaa isin barsiisudha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Teeraabooks jedhama. Kan isin argattanis liinkii appilikeeshinii kanaa diskiripshinii akkasumas koomentii jalqabaarraan argachuu dandeessu jechuudha. Kanatti gargaaramuudhaan buufattu appilikeeshinii kanaa kan inni isin gargaaruufis cloud storage GB 1024 of keessatti qabata. Cloud storage GB amma kana qabaatanii itti gargaaramuu dandeessu jechuudha yeroo online irra teessan. Storage 1024 free qabaatu jechuudha yeroo online teessan isin gargaara baay'ee appilikeeshiniin kuni. Akkuma drive garaagaraa akkasumas storage keessan isinii kuusa online irratti jechuudha. warri silkiin keessan storage xiqqootee buufatanii itti gargaaramuu dandeessu akkasumas warri baay'ee qabdanis irratti dabalachuu fi baay'ee isin gargaaraa fiilmii garaagaraa irratti upload godhatanii gargaaramuu dandeessu jechuudha. Interfeesiin jalqaba irratti ni video akkuma argaartan kanana agree gootanii bukkee dabartu. Kana booddee xiqqoo load gochaa jira. Asirratti akkuma jalatti argaartanii feesbuukii ganaa kaayira imeelis naa kaayira kan barbaadaniin sign in gochuu dandeessu. Google salphatan ta'eef Googleedhaan sign in godha. Warri maatii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina akkasumas viidiyoo kana like gochuun dagatinaan jedha. Kana booddee imeelii kana filachiisa. Imeelii tokko filadheeraa fi kana booddee xiqqoo load godha. Kuma argaartan load gochaa jira. Appilikeeshiniin kun permissionii isin gaafatu qaba. Kanas ask me later gochuu dandeessu. Enable automatic backup kan jedhu gochuu dandeessu. Ammaa fi ask me later godhuun bukkee darbanii. Kana booddee adsii garaagaraa yookiin beeksisa garaagaraan dhufaa kana skip gootanii ilaaltu jechuudha. Kan inni jedhus upgrade to premium jechaadha. Kana jechuun warri master card qabdanii birrii kaffaltanii GB 2048 godhachuu dandeessu jechuudha. Kana skip gootanii dabartu. Kana booddee kanas what is Teeraabooks waa'ee Teeraabooks isinii ibsa. Skip gootu kanas. Kana booddee akkuma argitanii appilikeeshinii keenya nu baneera jechuudha. Amma hojiin keenya footoo garaagaraa viidiyoo garaagaraa itti gochuudha jechuudha. Amma footoo tokko godheen isin dabarsa jechuudha. Akkuma argitan mallattoo pilaasii argaartas bukkeetti isheetti bu'uudhaanii appilikeeshinii waan an barbaadas keessatti gashadha jechuudha. Fakkeenyaa fi akka yeroo keenya nu jalaan finnee fi footoo keessaatti filanna. Kana booddee gootu kana allow gootu kana immoo allow gootan dabartu bukkee deenii gochuun qabdanii sababiin isaas isiniin hojjetu jechuudha. Yoo deenii gootanii allow gochuu qabdu. Kana booddee footoo keessanii isinii fida jechuudha. Footoo keessa galtu amma allow gootanii tanta ta'eef dudduubatti deebi'ee ofiisaa. Kana booddee footoo silkii keessan keessa jiru kunoo akkasitti loading gochaa jira. Footoo silkii keessan keessa jiru gara appii kanaatti isinii gashuudha jechuudha. Appiin kun 1024 GB cloud storage qabata isiniin jedheera. GBs akkasitti silkii keessan irra taatu hin taane cloud jechuun akkuma online marra isinii ta'a jechuudha. Xiqqoo ishee loading jechuudhaaf hin tura. Kana booddee footoo keenya nuu fideera. Amma akkuma argitan footoo silkii keessa jiru naa fideera. Tokkoon filadhaaf jechuudha. Kunoo Spiderman kana filadha. Footoo kan biraas dabaluu dandeessu. Kana booddee upload gootu. Upload irratti godhatanii akka barbaadan isinii ta'a jechuudha. Steepii garaagaraa isinii fiduu danda'a. Next gootanii bukkee dabartu. Kanas next gootu. Okeettu. Kana booddee footoo keenya silaa itti add godhanne sana isaaniin add itti nu gochaa jira. Kana
play raise na godha achara dhiisuu dandeessu kana booddee footoon keenya akkuma argaartan jala kanatti footoo lamman itti goone kun nu dhufanii yeroo isa jalqabarraa yoo ilaalle footoo akkuma argaartan as bukkeetti footoo nu fideera xiqqoo ishee kunis baakaapping isaa xiqqoo ishee load gochaa jira amma nu baneera footoo lamman saa'u nu fideera jechuudha. Footoo akkuma asirra kaa'attaniin immoo yoo iddoo storage qopheeffattan immoo asirraatti deebistanii silkii keessan irratti save godhachuu barbaaddan immoo karaa salphaadhaan amma asirratti upload godheen ture deebisee download godhee silkii koo irra kaa'achuu ni danda'a jechuudha. Ammani footoo ammaa kana footoo kana amma fakkeenyaaf deebisee download godha. Kana booddee encrypted transmission jedha. Please momentii eeginaan jechaara yeroo eekono download gochaara akkuma yoon argamate download naa gochaa jira jechuudha. Download godhee silkii keessan irra sinii kaa'a. Amma kunoo akkuma argitan right godhee bukkee kaayera kanas yoon download gochuu barbaade salphaadha jechuudha. Asumaan download godha. Kana booddee encrypted transmission jedha. Innis download ta'aa jira jechuudha. Viidiyoo garaagaraas itti gashuu dandeessu. Waan garaagaraa qaba appilikeeshiniin kun yeroo qabaanne isin barsiisee waan baay'ee arganna jechuudha. Appilikeeshinii kana keessatti viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yaada yoo qabaattan koomentii irra nuu kaa'uu hin dagatinaa. Appilikeeshinii kana buufachuu warra barbaaddan immoo Play Store irraa argachuu waan hin dandeenyeef description irraa akkasumas koomentii iddoo jalqabaarraa argattanii buufachuu dandeessu. Subscribe gochuun hin dagatinaa. Nagaatti.